maal akka isinii godhu feetan natti ma rakkoo akka sodaa namaa osoo ta'in sodaa rabbii ilmoo keetiif keeriyaallee akka duute dagadhu aya khalas dan alain halafaate kana booda waa'ee kiyya takka akkan dubban siineera kana wama kiyya kan dubbatte kilmaa takka yoosiin dubbatte anatu ummata oromoo afoo gabbaye maal ummanni nadhiin mana banattee irraa seekarti anatu irraa seekara keeriyaa akka isiin duutetti akka ilmoon kan keessullee duraa diqaala kiyyaa miti jette tokkoffaatu haraamaanitti dabalamte nikaa irraa hin qabdu anja kan kee haraamoote hunduulaa guddaadhis kaatulaa gaatta haraamaanitti dabalamte ilmoon keetii miti karaa rabbiititti illee karaa namaatitti illee keetii miti kan lammaffaadha ammoo duraayyuu ilmoon kiyyaa miti diqaala kabiraarraa dhalte jette kiyyaa miti anan fakkaatu jette mucaa akkana fakkaatu kasi fakkaatu kana osoo diinni ilaalchisuu dandeessu duraa waakkatte amma ammoo eessattuu basabeebin badabuubin waa'ee keeriyaa akkasiin duute dagadhu anda kadde halafaate situ kaase malee anda kadde barsitu amma kale bebarsitu dolce bakkanne namni isiidha walitti darbu online irra dhufte jireenya intalaa hin hooqini mataan kabajaa sii qaba ilma waa hedduu walitti qabna sigalee arsummaa walitti qabna ormummaa walitti qabna islaamummaa walitti qabna sin kabaja waan ta'eef akka duute dagadhu haa jiraatu furadde waa'ee kiyya siinaa sayna ani waa'ee kiyya siinaa so annagaa fi ammallee tanaan dhageetta halafaate abbaa abdallaa isin ganga fakii isin namni keessatti kun guutuun namni 1,200 kun guutuun isin jaalata ani wanta isin jettan hin godhu wallahi billahi abbaa abdallaa haati tiyya itti dawwaltee bilbileesii bakka argattee dinbeeku gaafan dawwalee dubbisuun daa'ima naa kenni biyya namaallee si oofaa jetteen aboo wallahi billahi usuu rabbi sodaa dhayaati ani nama baara raabadee dooni bishaan yaatee labi arafaatee qaatul kaa nama waan beeyne sitti fakkaate ayye ishi qoy dubbii amma daa'ima ranaa huni mi atama sa'atii amma kana arafaatee haati tantee suni haga daa'ima naa kenni biyya alaallee si oofa jettuuni daa'ima kana ha isiin xadhacha isii jechuudha teeba cittee intaltituuni carqii hoosisa adeemtu haati yoo waa nyaatte ilmootti baati haati yoo waa dhudde ilmootti baati saallee yoo waa nyaate waa dheede elmatanii teeba cittee akkanatti teeba cittee intaltituun teeba kan afaan kaayaa harkisaa afaan kaayaa ka waan jirre kana ilmoon fuudhee lafatti darbaa dhiiga isii keessaa dhugaa jiraatu maaliif bakka isin jirtutti hin gargaarre haati tante halafaatee kotteetteen baraayiti yoo barbaadde amma aadii dhibbees dubbisiisa dhageeffatu qaba no elmitee arginiifi qottee dachii baaleetitu waan halafaatee obboleessa kiyyaa dhageeffadhu obboleessi kiyya ummaan itti keenyitee itti haasoittee keeriyaa badduu godhuu miti buddee haala keetii nama jedheeni bari isiin haala tiyyaa maal taateeti fayyaa madduu seeti dhageeffadhu laal akka ilmoo saree irraa fuudhanii guddisuuf ka haasayan as kennu mucatti hoo kuno jedhanii haayilaandiin aanan buusanii fidanii fi hoo itti qabadhumaan jenneen daasisanii fuudhanii kennanii fi hoo nyaadhu dhugii jiraadhumaan jenneen isin bira dhayti dursa halafaatee ilma keessantu bira jira dhiiga keetti bira jira waan barbaadellee taanaan dhugaan na jedhi jetti ani isiilleen beeku isiilleen beeku asirratti isin nama si barbaade barbaadda bara halafaatee yoo ati na barbaadde hin barbaanne isiinillee isin hin barbaaddu hin barbaadini dagadhu obboleessi hin barbaanne harkiise maa haasoittalee waa'ee kiyya kaaftee ati maa waa'ee kiyya kaaftee haasoitta waa'ee isii bichaa haasayita utu waa'ee rabbi torgabis rabbi tol dabarsee dhiisa kanaaf tiyya waan beeku fadha muyatii tanaa wajji rakkachuutti jira tiyya san waan beeku Jadi rakinnya kaya sa wan be ko kada wali rakaju jira nama gubate tu gubana ma be ka wan tan Kuna ya murasa na egi ko risita si arga Sumayya asha Kesa nama ka be ko rabbi wanafiko bari yo ati bota dabde nama tokko tirkatte namni waano marge sinjada sina jani rakkon ka ma waanamni sinje sanuma sinje male kabira sin janne ba arrankate shi anille waa meeqa arge waa meeqa wanni ta'e jira ani wanni mimmaan na bochisu ani waa takka dhabbiiti barka dhadhelle numaan nyaachuu jira eegan biyya gale waggaa takka hospitaala keessa deemeniin kadhadhaa mannaara dhaqeeniin kadhadhaa takkaa beeleen beeku birruma kadhadhasan ni nyaadha garuu waan hin ta'een tuna bochisa malee ani anama bo'u jira jee bare ofee gutti hin jiru namni immoo ni bocha maa bocha naan jaa kabira taa'ee kursi nyaadhu iyyuu maal ejjige maa bishaan yaase mimmaa yaasan anje ana moo bitti quban qabu bakka aaree ba'uu eegale seef natti ta'e namni ammoo maal taate ayoo ilaale mimmaan qabu ani jaaladhee bu'aan ani natti seef ta'e bakka natti barate akkamiif godha ijaf keessaa baasu moo akkamiif godha natti barate aaree ba'uu eegale
rakkoo ummati ni yaadadha. Ko ofii birraan jijjiirin ni yaadadha. Karaa bahara sanirra bahee ni yaadadha. Ani barri silaa akka iyyaalaati waggaa torbatti manaabe waggaa torban manaabe waggaa 13tti nigdii waan an dalagu namni guddaan hin dalagu loosiin hin dalaga dinnichaan hin dalaga timaatima hin dalaga biskuuta hunda sharaa magaalaa keessa dhaabee qaxabbasee gurguru ana jechuudha. Micoontu waa akka nama guddatti maadala jedhan jedha xiqqaa guddaan jechuudha. Garuu sun akkasitti dalagu moo nama buddaan na nyaate moo abaaree qabaadha. Selalam nak ada lagu barak kan aku ba? Kubay ko ba? Kanaaf siinqidhaani imboyni ilmoo keetii haadhallee ta'ii abbaallee ta'ii gosallee ta'ii imboyni warri asitti duulu kun hundi boru harkasii jala qabataa kasii dawwalu hundi fira sitti hin fakkaatinii. Kasih waliin haasa'u hunda fira sitti hin fakkaatin. Waan jijjiiramee nama gargaaru tanna godhee rabbiin na gammachiisu. Lammaffaa ilmoo garaan kiyya dana ba'uu dideen kana guddisee bakkaan ga'e isa nama gargaaru naa godhu. Mucaa tokkoo fi haadha TikTok irra arga. Gisee isaan arge abdii ofittoora. Mucaan sana haadha dullatti fidee sabiraayit godha. Keekii waliin muranii yoo isa arge abdii ofii horee. Kedura nama kennu yaade haadha mucaatii kennu yaade bakka abdii ofii hora jechuudha. Hin kennu mucaan kiyya kun yoo baroota waan hin guddate akkasuma godhaa miti. Namni adaamaa jirtan Jamiilaa bira namni dhaabateetiin muyeetii sana ladda dhaabatee isii tanaallee deemee fuudheeni makiinaa jalaa qabee anamni ilma makana daa makiinaan harka nyaatinnaadha shakkaa jira wallahi billahi. Akkaawuntiin baafatte ni gatte silkii biyya warna Suudiirraa galtee ni gatte. Mattaawoqaa baankii ni gatte. Sibigalee mataan sirrii hin jiru. Ilma makanaa osoo akkana godhaa deemtu makiinaan harkaadha hinnaa yookaan ammoo ofiiyyuu waa ta'itti waan jiru na shakkisiisa. Si waan biraa achi guddaa yaaddanii makanaan na shakkisiisa. Nama karaa irraa nama qabu yoo hin jirre namni as deeb jedhu yoo hin jirre kun namni fayyaa qabuyyuu mataa gadhiisa obboleeyyantii. Kanaaf namni Jamiilaa gargaartanii namni adaamaa jirtan namni Jamiilaa gargaartanii ladda dhaabattaniitiin mattaawoqaa hin qabdu buukii baankii jechuudha. Baasaboora hin qabdu. Gana laal mattaawoqaa gandaa ganaa baafatti. Ka baankii ganaa baafatti. Akkaawunti baankii ganaa baafatti. Baasaboora ganaa baafatti. Isin argitanii? Amma Jamiilaanis nama hujii mataa isiititti qabu jechuudha. Kana godhiif jechuudha afaan hin dhallee mucayyootan. Jamiilaa rakkisu jira kana hundatti. Namni mee gargaartanii bira dhaabattanii amshiir jettanii yoo jiraattan uf qabaa fi isin hin jedha taani karaa mallaqaatiin gargaara yoo nama mallaqaan illee faafoo kaanii ka deemuun ta'e ulfaadha isin jechuu barbaada dhugaa rabbiin. Amma yatti tana wallahi arsii ta'uu isii beeka malee arsii keessaa eessa taate isiillee hin beeku. Akkuma isin miidiyaa kana rabbeettan beeka. Garuu hoo osoo ana ta'e waan jettutuyyuu akka itti dirqamu na taasise. Galatooma isin jedha haasaa isin baay'ise hin abaarinaallee dandeettu du'aayii godhii fi dadhabdu bira tari. Itti fuufii namni wala seentanii hamdiyaa galatooma risiitiin keenya gahee jira. Thank you ulfaadhu. Itti fuufaa namni biraa namni dubbachuu feetan yoo jiraattan. Ragasti gubayu bani dubatan malka. Jibrilo.